Gooftaan Yesuus du'amu'ee kabaja mirgaa tolba'ee. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko ameen. Jaallatamtootaaf kabajamtoota maatii Waaqayyoo biyya keessas biyya alaas kan jirtan, baga ayyaana du'aa ka'uu Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2017tiin nagaan geessan, nagaan nu ga'e jechuun jaalladha. Gooftaan Yesuus du'amu'ee kabaja mirgaa tolba'ee. Wanjoo garbummaa barbadeessee moo'icha ijoollee isaaf labsee. Ameen, baga nagaan eegdan. Gooftaan Yesuus du'amu'ee. Ayyee guddaa galatoomaa, carraa kana nu kennitanii nu affeeruu keessanii guddaa galatoomaa jecha. Egaa ayyaanni du'aa ka'uu Gooftaan keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos ayyaanonni mana kiristaanaa keenya Ortodoksii Tawaahidoo kabajuu keessaa ayyaanni du'aa ka'uu baay'ee ayyaana guddaadhaaf ayyaana bal'aadha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaa 40 halkan 40 tsoome. Guyyaan itti tsooma nu barsiisee, akkasumas immoo Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'ee du'aa ka'ee ijoollee isaa gara Si'ool jiran gara gannataatti yookaan immoo ijoollee isaa bilisa baasuudhaaf guyyaan itti du'a injifatee ka'e waan ta'eef ayyaana kana Ortodoksii Tawaahidoon akka guddaadhaaf bakka bal'aa kenniteetu kan isheen kabajju. Egaa Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos sababa cubbuu Addaam hojjeteen Addaam biyya lafaatti darbatame hoolota 99 keessaati hoolota 99 samii irratti dhiisee kan inni Addaamiin barbaacha dhufe. Inni kun maal agarsiisa? Ayyaanni du'aa ka'uu kuni Gooftaan keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos guyyaan itti bilisa nu baase, guyyaan itti du'ee du'aa ka'uu, du'aa ka'umsa booda jireenya akka jiru guyyaan itti nutti agarsiisedha. Manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoos akkasitti kabajji. Du'aa booda jireenya akka jiru, jireenya bara baraa akka jiru, warreen du'an keessaa, mootota du'an keessaa Kiristoos isaaf isa qofaadha kan du'a mo'ee ka'e. Kanaaf du'aa booda jireenya akka jiru, ilmaan isaa bilisa baasee gara samiitti akka ba'e, mirga abbaa isaa akka taa'e kan agarsiisudha jechuudha. Ayyaanni du'aa ka'umsaa kun Ortodoksii Tawaahidoon akkasitti kabajji. Gooftaan Yesuus du'amu'ee kabaja mirgaa tolba'ee. Manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo egaan gaafa ayyaana du'aa ka'uu kabajju ulfina Kiristoosiin lallabaa, guddummaa isaa, aangoo qabeessa ta'uu isaa, mootii moototaa ta'uu isaa yaadachaati kan isheen kabajju. Egaan kiristaanonni manni amantaa keenya akka nu barsiistetti ayyaana du'aa ka'uu kana gaafa kabajnu obboloota keenya kallattii adda addaan jiran amantaadhaanis nu fakkaatan, amantaadhaanis nu fakkaanne, warra qaban qofa osoo hin taane warra hin qabne, warra harka qalleeyyii ta'anillee gargaaruudhaan Ortodoksii Tawaahidoon kan isheen dabarsitu. Manni amantaa keenyas beela'eennan beela na baasteettaa, dheebodheennan dheebuu na baasteettaa, rakkadheennan na gaafatteettaa, hidhameennan na gaafatteettaa jettee abboommi isheen keessaa gaafatu tokko isa kana waan ta'eef, wangeellis kan nu barsiisu isa kanas waan ta'eef, egaa namoonni obboloota isaanii waliin jaalalaan, tokkummaadhaan, nageenyaan akka kabajan manni amantaa keenyas nu barsiisti. Amantoonni Ortodoksii Tawaahidoos haala kanaan kan isaan kabajanii. Kanaaf gaa amantoonni akkuma barame, amantoonni keenya kaabas, kibbas, baas, lixas jiran tokkummaadhaan warreen hin qabneef kennaa, tokkummaadhaan akkuma Kiristoos jaalalaaf nagaa nu barsiise, jaalalaaf nagaadhaan akka isaan dabarsan, akka isaan wal jajjabeessan, akka isaan wal tumsan manni amantaa keenyas kana dabarsa waan ta'eef anis dhaamsa koo kana dabarfachuun barbaada. Gooftaan Yesuus du'amu'ee kabaja mirgaa tolba'ee. Galatooma. Egaa akkuma beekamu ji'a 2 fi torbee 2 oliif soomiidhaan dabarsine. Egaa akkuma beekamu akkuma dura kaase jechuudha. Manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo sooma isheen labsiidhaan dabarsite keessaa soomni inni kun isa guddaadha. Kanaaf haa ta'u malee namoonni tokko tokko manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo waan soomii daangessite wayii kan itti fakkaatu jira. Maaliif jennaan ayyaana kana wal qabsiisanii amma namoonni manoonni dhugaatii, manoonni nyaata adda addaa cufamanii kan turan, erga soomiin kun hiikamee immoo beeksisa adda addaa hojjetaa kan jiran Ortodoksii Tawaahidoon kanaan dura soomaa turte ji'a 2 booda soomiin kan biraa akka hin jirre, daangeffamuun kan biraa akka hin jirretti namoonni yaada waan jiraniif akkuma tu kaaste kan soomiin soomamu gaa ji'a 2 qofaadhaaf soomnee kan dhiisnu osoo hin taane manni kiristaanaa keenya yeroo hunda soomii qabdi, yeroo hunda waan itti fayyadamtu daangaa qabdi. Akka malee nyaatanii, akka malee dhuganii, machaa'anii maqaa amantaa ofii balleessuu, maqaa dhaabbata mana kiristaanaa keenyaa xureessuu kana kanarraa of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif jennaan
manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo dhugaa machaati maqaana balleessaan jennee waan nyaannus waan dhugnus daangaa waan qabuufi carraa kanaan namoonni soomaa turan gatii hojii gaarii hojjetaa turan gatii lubbuu isaaniif hojjetataa turan cubbuu keessa galanii waan biraa akkan hojjenne waan fayyadaman daangaa itti taasisanii waan hargatanis daangaa itti godhanii kabajuutu irra jiraata. Soomiin kunis erga darbee mana amantaarra namoonni baay'ee soomii ji'a kana keessa soomamu soomanii waggaadhaaf immoo mana kiristaanaa keessa namoonni badan jiru. Curuma soomiin waggaatti deebi'ee kan dhufu kan itti fakkaatu waan jiruuf isa kanarree barumsa keessa galchachuudhaan Ortodoksii Tawaahidoon yeroo hunda akka daangeffamtu yeroo hunda waan itti fayyadamuu qabdu adda baastee akka beektu asumaan akka isaan beekan hin barbaada. Kanaaf egaa hundumti keenya gaafa sooma kana eegnu waan nu barbaachisu waan mana amantaa keenya xureessu waan mana amantaa keenya gadi qabu waan mana amantaa keenya hin ibsine gochuurraa akka of qusatan jechuun barbaada. Daangaamaan itti fayyadamuun gaariidha jedheen ergaa koo dabarsuu barbaada. Gooftaan Yesuus yoo amoo'ee kabaja mirgaa tolba'ee. Ayyee guddaa galatooma gaaffii haala yeroodhaa fi gaaffii barbaachisaadha kan na gaafattanii. Tajaajila hafuuraa jechuun tajaajila ama jechuun hergamaa jechuudha. Kana jechuun maal inni hergama itti kennamee fi hadaraa itti kenname waadaa itti kenname afaan danda'uun uummata isaa baadiyyaadha magaalaa otoo hin jedhiin hamma isaa gale hamma waaqayyo isaa ibse kan uummata isaaf tajaajilu kan uummata isaatiif hadaraa dabarsu himaanaa itti kenname waadaa itti kenname uummata isaa biraan kan ga'u galmaan kan ga'u waan barateerraa waan hubateerraa uummata isaa kan tajaajilu jechuudha. Yeroo baay'ee tajaajilaa jechuun namoonni akka isaan itti hubatan miti jechuudha. Maaliif jennaan namoonni tokko tajaajilaa jechuun kan baadiyyaan nanni magaalaa qofaatti kan daangeffamu bakka birriin jiru kan dhaqu bakka birriin hin jirre immoo kan hin dhanneetti namoonni daangessanii pirootokooliif yookaan immoo qulqullina mataa isaaniitii fi aangoo mataa isaanii daangeffatanii otoo wangeelli akka kanan dubbatiin ofii isaaniitii fi xiinxala mataa isaaniitiin tajaajila kan daangessan jiru jechuudha. Tajaajilaa jechuun akkasii osoo hin taane baadiyyaas magaalaas afaan beekuun afaan sabisuun beekuun afaan sabisuun danda'uun himaanaa itti kenname nama galmaan ga'uu danda'u jechuudha. Kun immoo gubbaamaa qabee amma kanaatti ergama itti kenname baachaa jiru yoo jenne lakki akka wangeelli nu ajajetti himaanaa wangeelli nutti kenne sanaani deemsa wangeelli tajaajilaa nuun jedhe sanaan namoonni baay'ee deemaa hin jiranii. Kana keessatti of ilaallee uummata keenyaaf qaqqabuu kan qabnu uummata keenya tajaajiluu kan qabnu afaan sabicha dhaga'uun tajaajiluu kan qabu himaanaa itti kennameef ba'aa guddaa ofirraa qaba jechuudha. Tajaajilaan malee tajaajilaa magaalaa qofaatti daangeffamee taa'ee akka barbaade kan ta'u osoo hin taane uummata baadiyyaafis uummata magaalaafis itti ergama itti kenname yookaan immoo himaanaa itti kenname galmaan ga'uu kan danda'u jechuudha. Gooftaan Yesuus yoo amoo'ee. Ani gara tajaajilaatti kanan dhufe yookaan gara faaruutti kanan dhufe bara 2006dha. Bara 2006 gara tajaajilaatti kanan dhufe haa ta'uuti bara 2008 faaruu kanan hojjedhe jechuudha. Faaruu jalqabaa kanan hojjedhe bara 2008. Egaan jijjiiramoonni yookaan immoo achi keessatti mudannoowwan adda addaa jira, dhiibbaawwan adda addaa jira, kana hunduu ni beeka. Gaafa tajaajila keessa dhuftu yoo xiqqaate har'a waggaa 10 isaa ol jechuudha. Jijjiirama baay'eetu jira, dhiibbaa baay'eetis jira, rakkoo baay'ee jira. Keessumaa gaafa afaan kanaan tajaajiltu yookaan gaafa afaan kanaan uummata kee tajaajiltu mudannoowwan gurguddaatu si mudata, dhiibbaa gurguddaatis jira. Akkuma namni kamuu beeku dhimmi tajaajila afaan Oromoo bu'aa bahii baay'ee keessa darbeeti kan inni dhufe. Achuma bullaawwan keenya irraa kaasnee faarfataa Garramuu Baayisaa fa'aa irraa kaasnee bara isaanii irraa jalqabee gatii guddaatu itti kaffalamaa dhufee bu'aa bahii baay'ee keessa mudannoo tajaajila afaan Oromoo gaafachuun baay'ee ulfaataadha. Maaliif baay'ee isaa haasofnee fixuu hin dandeenyu warruma gatii itti kaffalee warra lubbuudhaan darbeerraa fakkeenyuma xiqqoo sii fudhachuudhaaf jedheetanii. Kanaaf bu'aa bahii baay'ee keessa darbeeti kan inni as ga'ee. Kanaaf akka dhuunfaa kottu osoo hin taane akka waliigalaatti kan inni hin kaase egaa hamma dandeettii koo amma naa danda'ame waggoota 10 darban kana keessa afaan koodhaan tajaajiluu uummata koo bira ga'uu hamma dandeettii koo kukkuma saba sanaa rakkina saba sanaa karaa sooshaal miidiyaa isaa karaa adda addaa dubbachuudhaaf yaaleeraa boorisitti fufa. Wantoota galma geenye qabna. Faaruun afaan Oromoo baay'ee baay'ataa jira. Tajaajiltoonni baay'een bahaa jiru.
haa ta'uuti mudannoowwan tokko tokko jiraatan malee tajaajila afaan Oromoo iddoo kaleessaa sana hin jiru. Garuu isa irra jiru kanaaf warri kaleessa gatii baasan, warri kaleessa itti dadhaban galateeffamuu qabaniif obboloota keenya kaleessa gatii baasan kanan kaasuu yaaleef jechuudha. Kanaaf mudannoo baay'ee jira, waan baay'ee nama mudata. Garuu inni sun irra hin jiru. Nutu haala itti fayyadama keenya akkaataa walii galtee keenya sirreeffachuu hin dandeenyeef malee sooshaal miidiyaanis bal'aadha, hamma tajaajilli dirreen tajaajilaas bal'aadha jechuudha. Akkaataa itti fayyadamaa fi abboonni waan kana kontirool godhan yookaan tajaajilaa kana walitti fidanii akka inni tajaajiluuf dirree tajaajilaa bal'isuu qabuun alatti akka kaleessaa sana maayikiin irraa butamee akka kaleessaa sana hammi jiru xiqqaadha. Garuu walolii keenya gufuu walitti taaneetu akka galman geenye taasisaa jirra. Isa kanaaf mudannoon jiru baay'eedha, akkuma sabaatti qabna, kan qofaa miti jechuu barbaadeeni kanafaa jira. Tajaajila keessatti egaa mudannoon baay'ee jira. Garuu immoo kana jedhee haasa'uuf dhimma afaaniidhaan wal qabatudha. Afaan Amaariffaa kana gahan kacarraa ta'e godina Wallagga Bahaa ana giddaatti kanan dhaladhe. Gaafan Finfinnee dhufa Amaariffaa kana baay'ee hin beeku. Yaa naannoo sana amma ta'e naasa'ama jira, garuu hin beeku. Akka lixaatti immoo fudhannee yoo ilaalle intini nuti afaan kanaaf qabnu baay'ee xiqqaadha jechuudha. Achittis baay'inaan mana kiristaanaa keessattis afaan Oromoo waan haasa'amuuf Finfinnee gaafa dhufnu xiqqoo ishee nu rakkisaa waan turee fi waltajjii wayiin deeme gara Waliisoo kana nan yaadadha. Waltajjii deemeen sagantichi afaan Oromoodhaan qophaa'ee akkuma carraa ta'etu tajaajilaa jirru tajaajiltoota duukaa hafuuramaa wayiitu ka'ee dargaggeessa wayiidha. Iyyee dhiisuu dide afaan Amaariffaadhaan kan inni iyyuu akka carraa ta'e immoo carraan faarfachuu waltajjiirraa kan koo waan tureefi namni kuni uummata keessaa iyyaa dhufe jechuudha. Iyyaa gaafa dhufu waama faarfannaa faarfatu wayii fakkaata. Garuu immoo afaan Amaariffaa waan haasa'uuf ani faaruun sun baay'ee waan itti toleefi gara kiyyatti dhufaa jira jedhee yaade lakkaa inni afaan isaa waan hin beekneefi afaan warra kaabaa waan haasa'uufi dhagaa baadhatee dhufe jechuudha. Dhagaa baadhatee dhufe faarfannaa ho'isnee faarfataa irraa waltajjiirra namoonni jiranii faarfachaa jiru. Keessumaa addatti anaan ilaallatee dhufe jechuudha. Bakka waama birrii wayii na badhaasuu dhufe wayii gammadee natti fakkaate. Zorbal jedha afaan Amaariffaadhaani. Bakka waan inni gammadee dhufaaru wayii natti fakkaannaan barsiisaa wayii natti jedhee namichi koos ilaallatee gara keetti deemaadha dhagaa baataa jira. Kanaaf maayikicha lafa kaa'e zoor jalaa jedhiinaan jennaan gaafan nama gaafadhuuni dhagaa baateetu zorbal siin jechaa jira. Kanaaf ilillee yookaan faarfannaa miti kan inni siin jechaa jiru jennaan maayikii achi kaa'ee jalaa ture. Nama sagantaa geggeessaa turetti kenneen jalaa ture. Dhumarratti ammuma kana Amaariffaan beektuudhaan jedhanii kun maal agarsiisa? Afaan kana wallaaluudha jechuudha. Afaan kun baay'ee nu godheera. Finfinnee keessatti yeroo istiidiyoo deemnus turjumaaniidhaan kan nuti deemaa turre bifuma milikitaa yookaan kan warra gurri isaanii dhageenyetti kan wal haasofsiisaa turre. Kanaaf maal jechuu barbaadeen namoonni baay'ee jiru. Mudannoo baay'ee kana ol intanii jedhu dhimma afaanii irratti namoonni baay'ee haasa'uu danda'u. Kanaaf maal jechuu barbaadeen kana ol otoo namni afaanicha beeku hin jiru ta'e namichi kun battaluma sana nu rakkuteera jechuudha. Kanaafaa jira kana inni irraanfadhu maaliif jennaan nama rukkutuu nama dhufe akshinii isaadhaan hin beeka jechuuf akkaataa inni agarsiisuun hin beeka jechuufi namni kun nama gammadee faarfataa deemudha. Kanaaf kana wallaaluun koo xiqqoo na rukkuchiisee ooleen jechuu barbaada. Afaan wallaaluun rakkisaadha isiniin jechuuf jedhee nasumaan. Gooftaan Yesuus yoo amoo'ee. Guddaa galatooma. Tajaajila afaan Oromoo sadarkaa guddaarra ga'ee jira. Akkuma dura kaasuu yaalee nama qabee toora tokkorra galchutu abboota yookaan tajaajiltoonni gama isaaniidhaan yaalii gurguddaa taasisaniiru yeroo duraan haasaa turre. Namoonni waan kana walitti qabanii qindeessanii tajaajila kanaan isa galateeffamuu qabu galatoomu jedhanii isa hojjechuu qabu moo hojjedhu jedhanii waltajjii marii tajaajilaadhaaf qopheessuu hanqina inni kan inni jiru paappaasota biradha jechuudha. Hooma maqaa isaanii dhayaasee gubbanan jiru rakkoon uummanni tajaajila kanan barbaada tajaajila kanan barbaada garuu abboonni
abboota garaa isaaniidhaa fi abboota minaan garaatti nyaachuudhaaf hojjetan malee imaanaa abbaa Phexros fa'aa, imaanaa tajaajiltootaan akka Garramuu fa'aa, imaanaa abbaa keenya abbaa Abune Mikaa'el fa'aa galmaan ga'uuf osoo hin taane abboota riiboo bitachuudhaaf makiinaa wal dorgomsiisaniin alatti, uffata bareedaa uffachuudhaaf wal dorgomsiisaniin alatti tajaajilaan kaleessa ture har'a iddoo kaleessaa jiraachuun qabu jedhanii abboota wal dorgomsiisan mini amma sa'aatii kana kan argaa jirru jechuudha. So kanaaf inni dura kaasee abboonni kun imaanaa kana fuudhanii ijoolleen kun kaleessa gatiitti kaffalaniiru immoo galmaan ga'uu qabna qooda jechuu qaban ofii isaaniitti dorgommii biraa keessa galanii waan jiraniif hamma hojjetamuu qabu hin hojjenne jechuudha. Inni kaleessa yaalii gurguddaa yaalaniiru ta'uu ni mala, garuu hamma sa'aatii kana abboonni tajaajilaa bakka 5 bakka 6tti wal adda adda hiranii tajaajilaan akka waliin hin galle godhanii tajaajilaa hinumaayyuu haala niyyaan sadarkaa kennanii fi adda adda baasanii akka tajaajilaan kun kaleessa gatii kaffalee akka inni hin galateeffatamne, akka inni hojii waan tokko hin hojjennetti fuudhaniitu maqaa isaa jalaa xureessanii yookaan maqaa isaa kana dhoqqeetti jalaa dhoobanii jechuudha. Kun maal agarsiisa? Baasii kaleessa ijoolleen keenya gatii isaan kaleessa baasan sirrii miti akka jechuudha. Dhugaama dubbachuuf taanaan abboonni sadarkaa kanarra ga'anii waan kana gochaa jiran kaleessa faarfannaaf lallaba tajaajiltoota kanaa dhagaa guddatanii yookaan immoo iddoo jiranitti miira itti horamaa tureetu har'a dhufanii ergee wambarii yookaan teessoo qabatanii hojii kana galmaan ga'uu hin dandeenye jechuudha. Gara fuulduraatti sodaan koodhaa fi inni sodaadhu tajaajilli afaan Oromoo iddoo amma ga'e kanarraa gara isa duriitti akka hin deeminedha sodaan koo. Maaliif jennaan abbaan itti gaafatamummaa fudhatee dhaloota kana bakka tokko wal teessisu yookaan garee tokko keessatti walitti fidee qindeessee tajaajila kanatti fufsiisuu danda'u ammaaf hin jiru jedhee namana. Hin jiru siidha. Haala kanaaf kaayyoo kana galmaan ga'uudhaaf hojjetaa hin jiran. Kanaaf tajaajiltoonni kaleessa gatii baasan tajaajiltoonni gurguddoo kanneen kaan dhokatanii jiru, kanneen kaan hojii dhuunfaa isaanii jalqabanii jiru. Tajaajiltoota durii keessan namoonni muraasa tajaajila kanatti jiranii fakkeenya yoon fudhadhe buleetti keenya faarfattuu Mitikkee Faaliqaa akka buleessa keenya Gammachiis Bultiifaa yoo ta'e yeroo tokko waltajjii tokko irratti argaa jiran alatti namoonni kaleessa gatii kaffalan iddoo isaan jiranii namoonni beeka waan jiran natti hin fakkaatu. Carraa kanaan yoo isaanii danda'ame qalbii isaaniitti deebi'an dhaloota kana otoo ijaaranii dhaloota kana otoo ofitti deebisanii dhaloota gatii kaffalan kana jabaadhaa isin faana jirra otoo jedhanii abboonni waan kana nan barbaada. Dhaloonni ofiisaati kaleessa jaanjee fideennaan abboota harkatti nu jalaa badee abbootatu walitti qabee akka itti fayyadamuu danda'utti akka uummata bira ga'uu danda'utti geessisuu hin dandeenye. Rakkoon tajaajiltoota bira otoo hin taane abboota bira jira jechuun barbaada. Imaanaan kun gaarra abboota bira jira. Imaanaan kun yoo nyaatamee bor tajaajila afaan Oromoo kun duubatti deebi'ellee abbootatu imaanaa kana nyaate. Kanaaf abboonni itti gaafatamummaan guddaa mataa isaanii irra akka jiru beekuu qabu jechuun barbaada. Warra kaleessa gatii nu baasaniin guddaa galatoomaa eebbifamaa jechuun barbaada. Abboota kaleessa hojjetaa turaniis galatoomaan jedha. Warra har'arra ga'anii dhaloota kana adda adda diigaa jiran dhaloonni kun akka galma hin geenye qeenxeedhaan dhaloota bakka bakkatti gurmeessaa jiran kophaa adda adda baasanii akka sangoota sadanii sana kophaa nu nyaachisuudhaaf kophaa warri nu ka'aa jiran kun itti gaafatamummaan itti dhaga'amuu qaba. Kaleessa dhaloonni gatii baaseera har'arra ga'ee nu jalaa badaa jira. Kanammoo itti gaafatamummaa kan fudhatu abbootadha jechuun barbaada. Akka sooshaal miidiyaa irraa ilaallu tajaajila afaan Oromoo baay'ee kufaa jira. Sadarkaa faaruu afaan Oromoo fudhattee yoo ilaalte dhaloonni kaleessa walaloof yeedaloo mataa isaatii taa'ee barreessee itti dhukkubsateetu bulawwan keenya kaleessa walaloof yeedaloo mataa isaanii fayyadamaniitu uummata biraan gahaa turan. Har'a garuu inni kaan tokkorraa koppii godhaa, inni kaan sasanarraa koppii godhaa, inni kaan immoo afaan biraarraa hojjetamee kan jiru afaan Oromootti fide jechuudha. Kun maal inni iskeelii tajaajila afaan Oromoo gadi buusa. Tajaajilaan afaan Oromoo barreessuudhaaf yeedaleessuu walaleessuu akka hin dandeenye nu agarsiisa jechuudha. Hin danda'an akka hin jenne bara buleessa keenya faarfataa Garramuu Baay'isaa, bara Firaa'ol Moosaa, bara Mitikkee fa'aa, bara tajaajiltoota akka Lubaa Abiyyi Zallaqee fa'aa hojii guddaatu hojjetamaa ture. Walaloof yeedaloon kan mataa isaanii. Even faarfataa obboleessa keenya hangafa faarfattootaa Gammachiis Bultii afaan jaallachuurra darbanii afaan Amaariffaatti hiikamee jira jechuudha. Faarfataa Asnaaqee kan jedhamu afaan Amaariffaatti hiikee faarfateera jechuudha. Afaan Oromoorraa afaan Amaariffaatti hiikee. Har'a garuu sun hafee seenaan sun hunduu hafee har'a dhaloonni akka barbaadetti afaan biraarraa hiikeetu itti fayyadama miidiyaa argachuudhaaf itti fayyadama harka rukunnaa argachuudhaaf mooraalii yookaan hamilee tajaajiltoota kaleessaa irra deemaa jira jechuudha. Kun maaliif ta'ee
kontirool gochuu dhabu, abboonni walitti qabu suphuu dhabu, kottaa jedhanii walaloof yeedaloon ilaalamuu dhabu, taa'anii wal teessisanii wal gorsuu dhabuurraan rakkoon guddaa gahaa jira. Kun immoo waan tajaajilli afaan Oromoo guddataa jiru fakkaata malee daraan tajaajilli afaan Oromoof sadarkaan faaruu afaan Oromoof lallabni afaan Oromoo akka kufaa jiru agarsiisa. Kanallee abboonni hojii manee kana imaanaan kun isaan bira ga'eera waan ta'eef kanarra irratti hojjetanii waan kana dhaabsisuun isaan irra jiraata jedheen amana. Maaliif jennaan obbolaawwan keenya kaleessa gatii kaffalan duuba ta'anii nu taajjabaa jiru jechuudha. Iddoo nuti isaan irraa fuunee hojjechuu dandeenyutti isaan nu bira geenyaan nummoo isaan harkaa fuunee galata isaanii balleessaa jirra. Kunillee itti yaadamuu qaba jedhee yaada. Egaa sadarkaan tajaajila afaan Oromoo kan isin jettan kana fakkaata abboota biraan geenyeerra abboonni immoo waan kanaan fiixaan baasuu qabu isaan ture. Dhaloonni akka inni fiixaan baasuu hin dandeenye isaanuu beeku kaadiraa kana fudhatanii galmaan ga'uu qabu jedhee namanaa galatoomaa. Himaanaan kun kallattumaan abboota yoo miidiyaa kanas kan hordofan ta'e abboonni himaanaa bulaan keenya kaleessa gatii itti kaffalan nu harkaa balleessaa jiru. Isa kanatti gaafatamummaan dhaga'amuu qaba. Dhaloota addaan diigaa jiru, dhaloota bittinsaa jiru jedhee namanaa. Isa kanaaf isa kana itti gaafatamummaa isaa fudhachuun isaan irra jira jechuun barbaada. Gooftaan Yesuus yoo amoo'ee kabaja mirgaa tolma'ee. Tajaajiltoota guutuu Oromiyaa keessa jiran afaan Oromoodhaan tajaajilan akkasumas immoo afaan kan biraan tajaajilan akkasuma uummata kiristaanaa bahaa kaabaa kibbaa lixa jiran hundumaadhaan baga ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2017dhaan isin ga'e jechuun jaalladha. Egaan abboota keenya Sinoodosii Oromiyaa kan teessoo Abbaa Phexrosiinis baga geessan jechuun barbaada. Carraa kanaan abboota keenya gatii guddaa nu kaffalaa jirtan baasii haganan jedhamne baasii lubbuu tokkitti qabdan qabsiistanii hojii kana hojjetaa jirtan guddaa galatoomaa eebbifamaa baga geessanis isaaniin jechuun barbaada. Abboonni kun abboota mana hidhaan hidhamanii fincaanitti fincaame mataa isaaniitti tufame kabajni isaaniif otoo maluu otoo kabajamuu qabanii otoo saba kana biratti galata guddaa qabanii akka waan galata hin qabneetti akka waan balleessanii hatanii butaniitti manni hidhaa adda addaa itti qayyaramee itti jijjiiramee dhiitamanii kabalamanii gatii guddaa nu kaffalanii otoo isaan har'a jiranii otoo isaan waan kanarra galmaan ga'uu baatanii bakka kana jiraachuu baatanii nullee har'a miidiyaa kanarra teenyee akkasitti uffata aadaa keenyaan faayamne akkasitti teenyee fuulaa fuulatti afaan keenyaan haasa'uu hin dandeenyu. Kanaaf abboota kanaaf kabaja guddaatu mala. Abboota keenyaanis baga geessanii jabaadhaa. Haalli nu adaan geessu malee gara fuulduraatti waan yaanne waan jalqabne kana galmaan geenyaa jechuun barbaada. Uummata kiristaanaa hundaanis immoo irra deebi'uun baga geessaniin jedhagaa. Ayyaanni Faasikaa ayyaana du'aa ka'uu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ayyaana inni itti du'aa injifatee ijoollee isaa bilisa baasedha. Garbummaa seexanaa jira gara jireenyaatti guyyaan itti nu fide jechuudha. Qaraaniyoon irratti dhiiga isaa lolaasee si'a 666 reebame. Gidiraan nuuf argee dhiphateetu biyyi lafaa kun gidiraa akka qabdu biyyi lafaa kun rakkina akka qabdu boorimmoo jireenya bara baraatti akka darbuu dandeenyu ayyaana itti mirkaneesse waan ta'eef ayyaana kanaan ayyaana guddaa kanaan baga geessaniin jedha. Warreen dhukkubsattanii sireerra jirtanis warreen fira sin gaafatu dhabdanis warreen iddoo adda addaa haala adda addaadhaan mana hidhaa keessallee jirtan iddoo jirtan hundatti kiristaanonni biyya keessas biyya alaas jirtan ammas irra deebi'uun baga geessanii sin jedha. Ayyaanni kun ayyaana nagaa, ayyaana jaalalaa, ayyaana tokkummaa, ayyaana miidhagaa isiniifaa ta'uun jedha. Ayyaana itti qalbii jijjiiranii mootummaa isaa dhaallu Waaqayyoon haa taasisu. Guddaa galatoomaa. Galanni Waaqa Abbaaf kan Ilmaaf kan Hafuura Qulqulluu sada Waaqa tokkoof har'as booris hanga bara baraatti haa ta'u. Horaa bulaa deebana jechuun jaalladha. Gooftaan Yesuus yoo amoo'ee kabaja mirgaa tolma'ee.